nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi daawwattoota gizuuchuuf akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo isinis baga nagaa keessan taatan egaa nagaa kiyyatti aansuudhaan har'a qabadhe kanan isiniif dhiyaadhe obboleettii keenya gizuun gaaffii sadii na gaafattee jirti barreeffamaan na argite gaaffichas immoo dubbiseetanii deebisaa ammanaaf galee fi amman hubadhe isiniif ibsa jechuudha. isa dura garuu ani maqaan koo Alamituu Daraaraan jedhama jechuudha. akkasuma YouTube illee nan qaba maqaan chaanaalii kiyyaa Meetii chaanaal jedha. sarchii godhuudhaan subscribe gochuudhaan hordofaa jechuun barbaada. wanta baay'ee irraa argachuu dandeessu. akkasumas egaa gizuuchuuf illee subscribe gochuudhaan viidiyoo ishee like share waliif gochuudhaan ishee bukkee dhaabadhaa jajjabeessaan affeerraa kootechuudha. egaa gaaffiin obboleettiin kiyya gizuun na gaafattetti eegaan darbu kallattumaan jechuudha gara waldaa onlaayinii irra nu geessa jechuudha yookiin gara waldaa qilleensaraa jechuudha. egaa innis gaaffiin jalqaba jechuudha. namni tokko erga gara geggeessummaa waldaa onlaayiniitti dhufee hojii mana ormaa fi hojii waaqayyoo kana akkamittiin wal bukkee qabee hojjechuu danda'a kan jedhu na gaafattee jirti jechuudha. egaa muuxannoo kiyyarraati isin qooda jechuudha. kanuma kiyyan isiniif ibsa jechuudha. maaliif manni jirruu fi bakki jirru wal fakkaataa ta'uu dhiisa waan ta'eef jechuudha. kanaaf akkasitti utuu hojjettanii isiniif salphataa jedhee akka yaadutti fi akkanitti fayyadamaa turettan isiniif ibsa jechuudha. innis egaa hojii mana madaamii yookiis hojii mana ormaa yeroo dheeraa irratti dabarsinaa yeroo dheeraa hojjenna jechuudha. yeroo boqonnaa keenyaa keessatti immoo egaa hojii waldaa qilleensarraa yookiis geggeessummaa hojjechuudhaaf nun ga'u jechuudha. kanaafiyyuu wanti gochuu qabnu yeroo hojii hojjennu keessatti jechuudha wanta irratti mari'atamu yoo ta'e wanta marii sana dhaggeeffachaa deemuu jechuudha eerfuudhaan. yoommoo yaadni haaraan jiraate immoo yaada haaraa sammuu ofii keessatti yaadaatee hin danda'ama yoo ta'e immoo qalamaa fi barruulee irratti barreeffachaa deemuutu hojjetan jechuudha. yaada namaa dhufee yookaan immoo bilbila ofirratti nootti qabachaa deemuudhaan wantoota yaadamee haala sagantaa jirullee utuu akkas ta'e akkana godhame wanta jennee yaadnu utuu hojii hojjechaa jirru yaadnu sana barreeffachaa yoo deemne saatii boqonnaa keenyaa immoo jechuudha wifi yookiis data fayyadamnu cufuudhaan jechuudha wanti nuti gochuu qabnu. maaliif yoo wifi yookaan data cufuu baanne yookaan hiriyoonni keenya yookaan maatiin nu bilbilaniitu yeroo boqonnaa keenya sana nu jala gubuu danda'u jechuudha. kanaaf wifi keenya yookaan data keenya cufnee wanta egaa hojii hojjennu yaada ture sana dhimma sagantaa irratti jechuudha. wanta mari'atamu yoo ta'e irratti yaadna kennamuuf jaarsolii yookiis koree waldaa wajjin hojjennuudhaaf yaada marii sana dhiyeessu. yoommoo yaadni kee jiraate immoo yaada ka'aa ture sana egaa hojjechuun dhaggeeffanneerra waan ta'eef yaada ka'aa ture sanaaf deebii kennu. akkasumas immoo sagantaan garaagaraa konfiraansiin garaagaraa affeeraan nu taasifamuu danda'a waan ta'eef sagantaan bilbila keenyarra jirullee jechuudha. yeroo sanatti torban keessa guyyaa tokko guyyaa lama guyyaa sadii guyyaatti bilbila keenyaa to'annee miiseejii obboloonni biraa qaban itti deebisnullee yeroo boqonnaa keenyaa akkasittiin taasisuu dandeenya jechuudha. yoo akkas ta'e malee sa'aatii boqonnaa kiyyaa qofanii hojii waldaa qilleensarraa hojjedhu jenne sa'aatii boqonnaa keenyaa keessatti nun ga'u. kanaafiyyuu yeroo hojii hojjennu yaaduudhaan nootti qabachaa deemuudhaan gizee boqonnaa keenyaa immoo gara hojiitti jijjiiruu bilbila keenya illee to'annee miiseejii walii deebisuudhaan akkasumatti yoo ta'e karaa salphaa ta'een hojjechuutii dandeenya jechuudha. inni itti immoo yaada kana ani otuun hojjedhu akkasitti yaadaan ture akkatti yaadaan ture waan ta'eef dirqama immoo yaadni kiyya qofi ta'uu qaba jechuu hin qabnu jechuudha. yaada warra wajjiniin hojii hojjennu jaarsolii waldaa kan koree waldaa yaada isaaniis fudhachuun yoo isaan lakkiin ta'uudhaan hafuudha malee anaan manatti yaadaan olii dirqama ta'uu qaba jechuu hin qabnu. yaadni keenya maaliif geggeessummaan inni guddaan tokkoffaa jechuudha yaada namoota wajjin hojjetanii dhaga'uu fudhachuu akkasumas immoo isaan dhaggeeffachuu
saba waldaa geggeessaa jiran saba sana beekuu, sabni sun maal jaalata jedhanii beekuu, amala saba sanaa beekuudha malee geggeessaa jechuun anatu aangoo qabaa akkasiin barbaadetti deemtu jechuutu hin ta'in wanta sabni barbaadus dhaggeeffachuudhaan, wanta jaarsoliin waldaa dubbatanis dhaggeeffachuudhaan yaada hundumaa wal jijjiiraa deemuudha malee kanan inni dubbadhee qofti hojiirra oolu jechuun inni kun ofittummaa isa jedhamu sana malee geggeessummaa hin jedhamu jechuudha. Kanaafiyyuu akka sanatti yoo ta'e karaa salphaa ta'een hojii bareedaa hojjechuutii dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo gaaffii lammaffaan immoo kan na gaafatte obboleettii keenya Gizuunii geggeessituun waldaa onlaayinii yookiis waldaa qilleensaaraa tokko akkamitti saba waldaa ishee keessa jiru to'achuu dandeessi? Isheenus silaa nama tokko kontaaktii isaa hunduma isaanii dubbistee waliin ga'uu dandeessuma akkamitti to'achuu dandeessi kan jedhu na gaafatte jechuudha. Kun salphaadha deebisaa'ee akkamitti to'achuu akka qabdu jaarsolii yookiis immoo koree wajjiin hojjetan sanaaf jechuudha. Kontaaktii saba waldaa ishee namni waldaa isaanii keessaa sabni waldaa baay'eedha yoo ta'e hanga baay'ina isaanii tilmaamuudhaan hanga baay'ina jaarsolii yookiis immoo koree isaanii tilmaamuudhaan jechuudha. Shallaguudhaan hojii nama 10 yoo ta'e nama 10 saba qooduu fi jaarsolii waldaa nama tokkoof jechuudha. Saba nama 10 yoo qooddee fi yookaan nama 5 yoo qooddeef hunda isaaniif akkuma sanatti yoo qooddeef jechuudha. Hundumti isaaniiyyuu saba sana warra qoodamaniif sana dhaqaniitu dubbisuu, nagaa gaafatanii waan jiru yaada isaanii hundumaa harkaa fuudhaniitu fidaniitoo waan sabni sun jedhan maqaa isaanii wajjiniin gaaffii yoo jiraate akkasumallee namni kadhatamuuf yoo jiraate rakkina garaagaraa kan qaban yoo jiraate illee akka sanatti fidanii gabaasa dhiyeessu jechuudha. Kanaaf akka sanatti karaa salphaa ta'een to'achuutii dandeessi malee kobaashii nama waldaa keessa jiru saba waldaa keessa jiru to'achuutiin inni ulfaataa hin danda'amu jechuudha. Kanaaf kanattiin to'achuutii dandeessi geggeessituu waldaa tokko jedhee taa'aadha jechuudha. Akkasuma gaaffii inni sadaffaa fi inni dhumaan immoo jechuudha. Anaan dhuunfaa kun gaafatte jechuudha. Gaaffii dhuunfaa kun gaafattedha. Innis ati otoo waldaa geggeessaa jirtu saba waldaa kee keessa jiraniin nama tokko wajjin yoo walitti buuteetta ta'e guyyaa taraa sagantaa nama sanaaf kennamu irratti nama sana wajjin walitti mufattanii jirtu waan ta'eef guyyaa taraa nama sana sagantaa hin kennitaaf immoo irra darbitee nama gara biraa kennitaaf naan jettee na gaafatte. Gaaffii akkana nama gaafachuun amma seeradha? Haa ta'u garuu erga na gaafatte waanuma kamiif jechuudha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 23 akkas jedha. Maqaa Yesuus nan dubbisa. Kennaa aarsaa dhiyeessuudhaaf iddoo aarsaatti yoo fiddee iddoodhuma sanatti akka obboleessa kee waa yakkite yaada isaa miitee sitti ni yaadatama ta'a. Kennaa aarsaa kee achuma iddoo aarsaa duratti dhiisiitii dhaqii obboleessa keetiin dura dhaqii obboleessa keetti dura araaramii. Kana booda deebi'ii kennaa aarsaa kee dhiyeessii jira jechuudha. Kanaaf ani waldaa geggeessaan jira. Saba waldaa wajjin walitti bu'ee ofii koos sagantaa baasuun irra hin jiraatu jechuudha. Maaliif waan hojiin qilleensa irratti hojjetamu hundumti isaa wanta waaqayyoof aarsaa dhiyaatudha. Maaliif jennaan aarsaa jiraatu godhaati maal godhaa guutummaa jireenya keessanii aarsaa jiraatu godhaa waaqayyoof dhiyeessaa jedhamti. Kanaaf hojii hojjechuun dura jireenya kiyya guutummaa ani mana qulqullummaa waaqayyooti waan ta'eef dura jireenya kiyya qulqulleessuun qabaa jechuudha. Kana malee ani geggeessituudha jedhee saba waldaa wajjin walitti bu'ee sagantaa baasuu hin qabu jechuudha. Sagantaa baasuu kiyyaan dura saba waldaa keessaa walitti mufanne sanaa dursa dhiifama gaafachuun qaba. Namni walitti ni mufata. Lafa wajjin hojjetamutti namni walitti mufachuu hin dhiisu. Garuu walitti mufachuu miti. Walitti mufannaa sana keessatti wanta walitti mufannaa uume sana hiikanii dhiifama godhanii bira darbuutu waan guddaadha malee maaliif walitti bu'iinsa uumamaa maaliif rakkoon uumamaa jechuun iyyuu dogoggora jechuudha. Maaliif lafa hojii hojjetamutti dogoggorri uumamuu hin dhiisu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu
ofii koo sagantaa baasuu hin qabu dursa nama sana wajjiniin wanta walitti nu buuse sana dhiifama walii gochuu isaanii booda anis hojii hojjechuu danda'a malee haaya abal wajjin akkas walitti mufannee jirra dhiifama walii goonee hin jirru waan ta'eef jaarsi warra kaan hojjedhaa jechuun hin danda'u ofii koo yaada fudhachuu hin qaba malee ofii kootti sagantaa baasaa saba waldaa keessaa immoo irra darbitamoo hin kennitaaf jechuun hin jiru jechuudhaan akkanaa'e kanaaf egaa gaaffii keetiif egaa akkanatti hin deebisi ilaaddara si deebira jedhee yaada tarii waan ta'eef hoo jiraates egaa koomantii irratti dabaluu dandeessu jechuudha obboloonni kiyya warri na caalaa muuxannoo gaggeessummaa qabdan immoo jechuudha koomantii irratti jalatti barreessuu dandeessu sinin jedha egaa hangayyoowwan akkanaatti waan nu daawwattaniif waan irraa barattaniif waan dhaggeeffattaniif egaa gooftaan hunduma keessan haa eebbisu eebbifama.